ነው ዛን ጊዜ ተመጣው እግዚአብሔርን አንድ መኪና ውስጥ 15 ልጅ ታስቀምጥና ከላው ላይ ተደረቡና ተቀመጡ ብላ ወገባችን ነው የምትለው ምንም ሳነ ከዛ ግማሽ ሰዓት ቢሮ ታስቆየንና ወደ ቤት ተመለስና ምንጣፍ ታሳጥበናለች በበር ጉራጌ አለ ስልጤ አለ ኦሮሞ አለ ሁሉም በበር ጠርታ ነው የምትበል አንተም በቃ ምን ብዬ ልንገር ምትሰድበው አጋጣሚ የሷን እጅ ካገኘው በቃ አንተ በቃ ማልቀስ ብቻ ነው ከዛ barbaachuu fi akkuma argaa jirtan ijoollee dallaalan ani dhaladhee dhaloota kiyyaan dhugaa dubbachuuf kan akkanaa gara jabumaa akkanaa argeen beeku namni akkanatti garaa jabaatus namni bineensa caalaa garaa jabaatus hin jira dhala namaati irratti akkamitti mismaarii odummaan wafee qarshiidha jecha dhugaa dubbachuuf ani dabdabdee sajjeeste dallaalan gaafa jedhanii yookiin tarii beelan ajjeeste malee dabdabanii namni akkamitti lubbuu nama baasa qarshiidhaaf jedhee jechaa ture jechuudha. Akkuma argaa jirtanii ijoolleen tun Saudi Arabiyaatti hojiin akkanaa irratti raawwatame jechuudha. Ilaala dhala namaati irratti mismaarii wayne arabas ma'aan bawuldi manfas qudus gara jabummaan akkanaa hin jira ara dhugaa dubbachuuf indoo mishii dhugaa dubbachuuf kan akkana gootesanii cubbuu nama dubbisa dhugaa dubbachuuf waan akkanaa kanarraa haasa'uun barbaanneen gin dhugaa dubbachuuf ijoolleen akkanaa kinoo ilaala nama ijoollee biyya arabaa dhuftuuf akka fakkeenya ta'uuf kuni dallaalan taane irraan hin deemina biyya keessatti rakkadhaa kadhadhaa jiraadhaa kadhachuu miti namni fayyaa qabu arwaa barbaade hojjetee jiraachuu danda'a nuu dabartiin harka namaa laallu yookiin immoo namaa gadi hin taanu ammalee dhugaa dubbachuuf of hin dadhaban waan ofii biyya ofii keessatti namni akkamitti lubbuu akkamitti mismaarii luka keessatti rukuttee indemu kaseeti munam basma tuni ani nama jedhee to yaadu tuni seexanarraa dhalatte malee dhugaa dubbachuuf ani nama jedhee to yaadu gin namni akka nama godhe jedhee to yaadu tasumaayyuu zeegan biyya ofii taate biyya Itoophiyaa taate Habashaa taate ijoollee irratti kana hojjetti Itoophiyaa irratti waan akkanaa hojjeta dallaalan jechuudha. Kan hojii suukanneessaa akkanaa kana hojjette seeratti dhiyaatte akka mataa isheetii irratti yookiin immoo sammuu ishee qixxeetti mismaaraan kun deebi'ee rukutamu gochuu baannan uummanni keenya uumaa dhugaa dubbachuuf akka mismaariin luka ijoollee miiciyyoo tanarratti luka irratti qaxaqqatte kanarratti mataa ishee qixxeetti rukutuu baannan seerri hin jiru jechuudha. Yookaan immoo ajjeefamuu qabdiniitiin dun akkamitti muka seeti immoo akkamitti luka namaati irratti tasaayyuu mismaara irra dhaabbattee arabas ma'am gin lubbuudhaan duute immoo jirti laata ijjinaa laaluu dadhabee dhugaa dubbachuuf ija kiyya fuulduraa nama dudidee garuu immoo adaraa keessan ani waan amma isinitti waan isinii dhaamusi dallaalota saroota tana irraan dhuftanii ofii keessaniif akkana ofiin godhina ijoolleen keenya dallaala ta'urraan gaafa deemtanii dhugaa dubbachuuf badaniin badan kanaafuu dallaala yoo jedhan Itoophiyaa biiroo waannaa dhaqaa malee dallaala akkanumaan ijoolleen zimbiroo walii gadi isin oofte tokkotti isin dabarsiisu ta'an an akkasiitirraa hin deemina yoo isinitti hafe isinitti haafu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ija namaatu kun ilaaluun baay'ee ulfaataadha ijuma namaatittuyyuu baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf ilaaluun dadhabee ija kiyyaan ofii kiyyaaf hin beekan maal siqaayin kun hundi biyya rama isaa siriidhaa caaludha araboonni koo yoo ajjeesanis yoo miidhanis yeroo takka ajjeesu malee kanatti nafsiidhaan taphataniitii miti naate
minnoo maali birrii miliyoonaa yoo ta'e yoo birrii maatii birrii kasaartee na deebsi jettiin malee akkanatti waan akkana irratti raawwatti maaloo maatii ishiin barbaadu waan kasaaraa san na deebisii jetteeni biyyarraa irraa erganii fi maaliif akkana gooti maalidhaan akkana maalidha seexanni akkana nama akkana goosisu nama lubbuu hin jiru akkamitti hin du'e nama du'e moo dhugaa dubbachuuf dhugaa natti fakkaachuu dide hangan viidiyoo argutti bakka viidiyoo san argee dhugaa dubbachuuf ammam akkana dhukkube ammam akka na eenyu jedhee baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf baay'ee takkan gaddee jechuudha. Kanaafiyyuu ani ammas waan hin jedhu hin qabu. Ani ammas waan hin dubbadhu hin qabu. Kan dhufe kan du'es du'e garuu immoo ijoolleen biyya keessa jiran kana argan qabu. Wanta gochaa kana hojjetamu kana qaamni mootummaa beekuu qaba. Gocha akkanatti biyyoodha jettee mana keessatti ukkaamsitee kana gootu kana qaamni mootummaa beekuu qaba. Waan akkanaa kana dallaalota saroota akkanatti daa'ima akkanatti saqayyaa jirtu sana qaamni mootummaa beekee tarkaanfii irratti fudhatee isaanillee waan godhuu qabu malee isin jedhaniituma akkanatti ilaaluun sirrii miti. Akkanatti gochaa kana gocha suukaneessaa kanarratti hojjetti. Namni akkamitti nama biyya tokko ishii zeegan biraatillee yaa ta'u okay. Akkamitti Itoophiyaan Itoophiyaa irratti waan akkanaa hojjeta daa'ima irratti ijoolleen hojjechuudhaaf dhufte udoo mannuyyuu ta'uu fi baatee gara biyyaa galchiti yookiin baastee gatti malee waan akkanaa kanarratti hojjetti. Arabis amara gara jabummaa nama keenya bageeta nama jibbisiisa dhugaa dubbachuuf yaa rabbii ani waan hin jiru hin qabu bas rabbumti tokkichi ishee salphisu waan hin jiru hin qabu waan biraan waan jedhu rabbii ishee salphisu gocha ishiin ijoollee miskiina kanarratti goote rabbi gadi ishii baasee du'asii afaa yaaduun jedha waan biraan jedhu dhugaa dubbachuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ijoollee miskiina biyyarraa fiddee yoo hin dandeenye hojii galchuun beekne leesha sitti fiddee nyaatti moo akkamii arabis mara bageeta lukatti mismaarii hirkutti aan akkanaan dhugaa dubbachuuf dallaaluun siin lolu si gorsuudhaaf akkaati waan dogongora tokkorraa deebituuf si gorsuu siin lolu kan akkanaa haramanii kana ta'an argine dhugaa dubbachuu dallaaluun yoon dallaalota yeroo baay'ee okay loluun kanan beeku akkashiin galteechee hojjettuuf loluu fi fuulatti kennan okay tuni isheetu fidate moo akkami waan dhugaa dubbachuuf gaafiinetti ta'e jecha waan akkana kana dhaggeeffadhe mataa kiyyanna zooree dhugaa dubbachuuf mataa kiyyanna zooree na dhukkube dhugaa dubbachuuf bakka mismaarii kana akkanatti arguun baay'ee takkana dhukkube namni keenya waan akkanaa walirratti raawwata rabbiin haala nu wal gochaa jiran haala isaa walirratti hojjechaa jiran kanaan waan uyyuun hin dadhabne laftuu uyyuun hin dadhabne namni wal dadhabee gochaa akkanaa gocha suukanneessaa gocha ija namaatti hin tolle waan akkanaa walirratti raawwachaa jira. Cubbuu nuti hojjenne hunduma wajjin nuuf dhiise cubbuu keenya wajjin nu jaalachaa jira. Namni immoo ilaala jechaafillee kan wal bira hin dabarretu jira gocha silaa osoo beektee fiddee tasgabbeessitee bakka kudhanuyyuu maan taane bakka namni sun bakka barbaade bakka riskiinsaa jirtu haa dalagatu bakka barbaadetti narraa bayyettee nuuftu leesha akkana gooti maaliif moo haraam moo cubbuu miti kun ijoollee miskiina biyyarraa fidanii akkana godhuun kan itti dhiyaatu hin jiru rakkootti fuutee deemtise akkana gooti moo namni oduma laalu namni oduma argu dhugaa dubbachuuf hin yaachilin
hin danda'u waan akkanaa kana dhugaa dubbachuu. Ijoollee miskiina afaan hin beekan akkamitti sila nama tokko bichaan hin hojjetu achi keessatti biyaansi nama 20 oliidha kan biiroo tokko keessa hojjetu. Akkamitti gochaa akkana kana irratti raawwattaniitiin tun baay'ee ulfaataadha waan hundaafiyyuu. Obboloota koo namoota akkanaa sirriitti irraa of eegaa. Rabbi nuuf haa dhiisu. Dhugaa baay'ee tokkoon waan hin jedhu na wallaalchisee jecha waan baqa waan afaan kiyya keessaa ba'u kun dhugaa dubbachuu mataa kiyyatu na dhukkuba. Qaama kiyya na dhukkuba yeroon akkanatti ishee argu suura ishee argu jechuudha. Baay'ee nama dhukkuba. Inni akkasii waaqayyo nuuf haa dhiisu. Viidiyoo biraan nan walitti deemnu turtii gaarii qabaadhaa. Bakka jirrutti Rabbi nu haa eegu, waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Obboleewwan keessanis adaraa keessan biyya irraa irra yoo fiddan namoota saroota akkanaa kanatti akka hin laanne gara seera qabeessan akka deeman gorfadhaa isiniin jedhaa. Turtii gaarii.